Edhaaf immoo yaadaan qabu tokkoffaa irratti dubartoota dhiiraan miidhamanii jaalalaan ganamanii dhiiraan ganamanii nyaatamanii fooq irraa of darbanu du'a ofitti murteessanu marzii dhuganu konkolaataa jala of buusanu mannaa ishee akka kanaa harka dhibba caalti dinqisiifatamuu qabdi. Kutattuu akkanaati bakka namni barbaachisu. Anamma dhiira gatiin ta'ee fi dhiirri maaliif akkana godhama miti no. Mucaan kun waan ijoollummaa isiitti dhabdee hojjette itti kennitee ganamteetti kana booda karaa biraatiin karaan isheen furmaata kana argattu hin jiru. Yoo dandeessan warri shamarran jechuudha. Ana maaliif hin taane yoo dandeessan dhiira akkasiin godhu. Lubbuudhaan jiraattanii akkanatti onnee gootaa qabaattanii aaloo baatanii namummaa keessan eenyummaa keessan itti agarsiistanii yoo hidhamtan yoo fannifamtan isillee fannifamaa malee namatu naganee dhiira takka kanatti na nyaatee ijaan ittiin biyyatti deebi'uun qabu jettee na tofajjeeftu sodaattuu ta'uu kee ibsaa jechuudha. Yoo dandeesse namicha sana si amantee qaama kee caala fira sii taatee dhagna kee sii taateetu si wajjin jiraatti. Gaafa sitti jijjiiramte bineensi akkasiin jiru. Si galeera? Saatii jaallachuu qabdutti jaallatteetti, saatii ta'uufii qabdutti taateettii fi yeroo deeggaruu qabdutti deeggarteetti gaafa ganamtu immoo bakki qaban hin jiru. Mala dubartii humna bishaanii siifa kennuudha jaarsi durii. Akkasiinitti malaan qabatti akkasitti qabachuudhaaf yaalaa. Ofii keessaniif haqa keessan akka ishee kanatti ofii keessaniif barbaadachuudha malee dubartoonni baay'een sababa dhiiraa asii of ajjeesanii du'a ofirratti murteessanii haqa asii barbaanna jettanii miidiyaadhaan gadi baatanii waccitanii deebitan malee waa tokko hin gooneef meemee dubartoota sababa dhiiraa miidhamanii lubbuun jaraa bade justice for a baluu jenneetuma miidiyaattiin uwwisnee biraa deebine malee erganaa lubbuun jaraan deebine haqni jaraan baane warri du'a isaatiif sababa ta'an seeratti dhiyaatanii yeroo adabaman argitaniittu akka kana bakka ilmoon nama namni qabeenya isaa namni haqa isaa dafqa isaan barbaaddanne dayyuusa silawu. Qabeenya kee irratti wareeguunis wareegamuunis waanuma sirriidha garuu dadhabina ishee tokko sitti dubbachuu barbaada. Sammuu dubartiitiin sammuu nama miidhameetiin amma kana yaaduun siyyuu bilchina isheeti. Nan dinqisiifadhaan. Tooftaa hanga kana. Garuuti tokkoffaa dadhabinni sii bakka kam ture bakki isiin itti mucucaatte jalqaba gaafa inni biyya jiru. Obsa sadarkaa hin qabnee fi gowwummaa daangaa hin qabne wayii gowwomteetti. Akkamitti? Baajaajii bitteetti kennite. Baajaajii sana namatti kennee inni bana fuuliyoola. Manni ni ijaarame akka inni hojii hojjetuu fi hojii uumuudhaaf waan baay'ee yaalte. Sun hundi badee ka'ee maallaqa itti baastee lafa nama hin taanedha. Biddeen nama quubsu maaddii irratti beeku dabar Oromoon. Nama isheedhaaf ta'uu fi isheedhaaf hin taane jalqabuma sanarraa namni kun nama ta'uudha jijjiiramina wajjin jiraachuudhaaf ta'uu jettee madaaluu qabdi turte. Amma sana waa hunda gurgurtee Dubaayitti fudhachuun barbaachisu ture. Akka kootti. Gara fuulduraatti shamarran keenya namni tokko itti yaaltanii 100,000 kennitanii 100,000 sana 150 gochuu iyyaalu taanaan. Baajaajii itti kennitee ittiin xaaree konkolaataatti jijjiiruudhaaf iyyaalu taanaan dabartanii isteeppii biraa kisaaraatti hin kisaarinaa akka kootti. Bakki dadhabina ishee bakka kana. Inni kan biraa immoo kan na ajaa'ibe kan gaaffinatti ta'e maadaamiin ishee tabaabaarii ta'uu isheeti. Gaafan siin jedhu mucaan kun hojjattuu isheeti. Biyyichi biyyoota guddatanidha. Murtee irratti fudhachuudha deemtu kana ifa gooteetti mucaanii. Mana koo keessatti yakki hojjetamee namni tokko miidhamee boriitu na gaafachiisa. Na hiisisuu danda'a jettee akkamitti yaadin jechuun ati gadi ba'iiti
Isas bakkeetti waan madhuuti mana koo keessa iddoo biraatti wal garafaa yookaan waan goota wal godhaa malee as keessatti lakkii hamboriitu hidhamuu hin danda'a jettee akkamitti yaadin. Waan jedhutu sammuu koo keessa jira. Tokko kan gaafii natti ta'e akkamitti of kenniteef jechuun namni akkamitti riiskii amma na ga'u fudhata isheedhaaf jedhee maadaamii akkanaa isin abaayisu baay'isee. Wallahi nama gaariidha isheenis haadha jedhi bakka haadha. Inni kan biraani birrii baay'ee nutti himte la mucaan. Mucaan kun barbaree jedhi harkaan lafa qabeeni birrii baay'eedha kan isheen nutti himte birrii namichi nyaata. Yoo xinnaate miliyoona 4-5 ol hin ta'a. Alex waan asirratti waa tokko sitti waa tokko jechuu barbaada. Birrii 8,000 sana kan duraa keessaa illee natti himteetti akkasiin itti hubattanutti. Mana biyyaa qabdi turte ijoollee irraa liqeeffatti kan jalqabaa qoqqobii galteeti waggaa 9 moo maaliimaa keessa turteetti waggaasi hojiinsi kanumaa jechuudha wanna hojjetatti dhabdeetta nagaama sagaleen koo nagaama waan waggaa 8 akkasiiti mana tokko bitatte yaa mana bitatte sana immoo birriitti liqeeffatte isa 8,000 ID irraa hojjette yookaan qaamaa booda kan irraa hojjette liqiidhaan yookaan mana biyyaa gurgurteetti kan kaffalte jechuudha. Sunillee akka hubatamu jechuudha. Birrii isa duraa immoo qoqqobii 10,000 galteetti kan baajaajii fi wanta eenyu bittee fi booda 10,000 immoo ofitti fuute waggaa 8 jechuudha. 8 akkas waan biyya namaa keessa turte hojiin ishee kanuma qofadha jechuudha. Waa biraa wanta godhatte hin qabdu. Akkas birrichi gaa jechuudha barbaadeetan. Dhumarratti of eeggannoo gochuu wanti barbaachisu wanti kun wanta miidiyaa irra bahe waan ta'eef namoonni keessoodhaan hariiroo jaraa beekanu jiraachuu malu. Jechuun hiriyoonni isaa kan hariiroo jaraa kana kanaan dura beekanu namni kun eenyummaan isaas bahee dubbatamuu baatullee maybe isirratti waan balaa fiduu danda'u waan ta'eedhaaf lookeeshinii ishee bakka jirtu minaamini akka hin dubbanne hariiroo jaraa immoo maatiin biyyaa kan beekanu yoo ta'e maybe rakkinni akkanaas akka hin dhumne furmaatatti barbaadu wayyaa wanta hunda miidiyaa irra hin baasinaa. Anyways ati dhiirri kana booda yookaan isheedhaa wajjiniin waan tokko haasa'uu keessaan salaamataa walitti qaraa jirtan yoo jiraattan ilaa ofitti of amansiisaa. Xinnoo si shartatti jennaan barbareen kun gara biraatti jijjiiramuu danda'a. Asiidiitti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef itti qophaa'aa. Dubartoonni immoo yoo dandeessan irraa baradhaa. Afaan banuu dhiisaasin. Yeroo hunda elmamtanii dhuftanii tokkummaa baluu birrii mana na nyaate jechuu dhiisaatii akka kanatti gumaa baafadhaa. Dhiirris irraa barataa deemu. Muuxannoon kun wal gahuu qaba. Wallahi badhaafamuu qabdaati. Sagantaan beekamtii kennamuufii qaba waancaa. Dubartoonni yoo dandeessan walitti buusaatii intala kana. Walitti buusaatii kennaa bareedaa tokko kennaafiiti mataa ol nu qabdeedhaa piroofaayilii godhadhaa intala. Kanuman jedhaan deengee. Sagaleen koo yoo jiraate sirriitti jira siifu sagaleen koo siifan gadaa. Okay, amma inni turkii sirreeffadhuutti itti fufaa. Okay, dhimmi kuni miidiyaa irra miti ba'umsaa bakka hedduutti yaada kenniteetti hayyuu obboleettiin koo kunoo kana jirtuutu miidiyaa irra argiteetti kan naa qooddee akkasitti hubadhaa kun yeroo jalqabaa osoo hin taane baasaa jirti haala nageenya ishee waan icciitii goota ishee faana eeggachuu qabdi gama seeraatiin waan mana manooriyaadha. Maalta gocha mana madaamii sana irratti balaa hamtuu seeraan dhannaamu caanu nama seeraan isa isii himatu yoo ta'e balaa ofitti kaasa balaa keessaan baane keessatti. Maaliin madaamiin nama isii kana gargaaru waan ta'eef gibbii madaamii keessa akkamitti seene bara kun yakka hamaadha laal. Yakka hamaadha janabiin tokko zimmeettee qe'ee nama eenyu qabu tokkotti dhattee ol seenuun kunuu yakka guddaaf isa saaxila. Isa kana obdhosee jira jechuudha. Kana seeraan hangaafadha jennaan akka nama samaa irraa darbatame ta'uu deemaa jechuudha. Bakki inni dhaqee gibbii mana namaa keessa waa hatuu dhumnaan qabame ba'e jedhanii yoo kasasan jarrinu allayyaa buusu isuma seeraayyuu jechuudha. Seerumaan amma utuu himatame mucaan kun madaamiin sun intala kana gargaaraa jirti waan ta'eef seeraan utuu himatte mucaa kana dararuu dandeessi jechuudha. Gama seeraatiin ishee kanatu darara malee inni isheen dararu. Wannan obboleettii kiyyaadhaa moos hin dhagaaratte hariiroo gama seeraa osoo hin taane seerri si'uma gargaara. Waan tokko si gargaara shakkuma hin qabu kun. Wannan siimu waan maaliif jedhe
namoota eessuma isaa dubbachiisaa akkati turte beekaa jaarsummaa ergataa turte si kadhataa turan diqqa ummiitaa ofiin dararinii rakkoo ofirraan hin gayinii jedhanii obboloonni isaa si kadhataa turan yookaan eessumni isaa deebi'anii immoo tarii waaranii waa isin godhan garuu of eeggannoo godhi hariiroo nama faana dubbattu faana jechuun si barbaada malee gama seeraatiin atu kasa si atu allayyaa buufta ammoo daganaa allayyaa buufta utuu kasaftee seeraan madaamii jirutu himatatti bante shiftaadha itti bakka. Fakkeenyaaf achi keessaa gibbii sana keessaa utuu waraabbattanii qabdu viidiyoon an beeka gadi hin lakkifne viidiyoon waraabame jira achi keessatti jechuudha. Garuu gadi hin lakkifamne. Viidiyoon achi keessatti waraabame gibbii sana keessatti waraabame utuu gadi lakkifame maal gochichirattee namichi ammoo saree buusaa raaceete taa'aa jira jechuudha. Kanaaf haaluma nageenya keetii malee gama seeraatiin hosi kasasesi lapheen baatiin injifattuudhuma taataa jechuu barbaadeetanii. Inni dabalataa meeshaarraa miutirraa bahime waan si gaaffa. Barbare. Obboleettii koo miutirraa bahe. Meeshaarraa muruu yaanne meeshaa isaarraa muruu yaanne yeroo qabattu tarkaanfii meeshaarraa muruu waan akkanaa yaaddeettaa? Irraa mureera. Annos ke malee. Yaadde. Baddeerre. La meeshaa akkasii murre nan beekaa. Isuma waannaa moo? Mooddoo biraan? Baddeerre Alex. Eh? Okay. Messi restai iyyaanne waan akkana dhugaa dubbachuuf obboleettii koomiitii irraa bahii qoosaa dhiisi. Moo dhugaa dhugaa qalbiinoo meeshaa irraa muruu iyyaanne miitii irraa bahi. Irraa muruu yaalteettaan jedhe moo itti karoorsitee turte? Jechuun itti karoorfadhee illee yaalillee godheeraattis karoorfadheera garuu of dudduubben deebi'e. Maaliif haati kun arguu feetii na arguu hawwiti waan ta'e jennaan nan dhiise sammuu koottan deebi'e malee gara nan dhufe lakki yaaf wanti kun hin jedhe bakka. Sira karoorfattee jechuudha irraa muruuf. Billaan qopheeffadhee sitti argisiisuu nan danda'a. Dhiisi laayifii irratti agarsiisanii meeshaan maal balleessan nuu garraa miidhagfii ta'e. Baga meeshaan murinii meeshaa karoora dhugaa rabbii immoo rabbumatu baase wucaadha dhooftuudha nama dudduubbeetti deebitu wayiin turre. Baga waaqayyo si baaseen jedha mucicha nan bilbila nan fida mucicha yeroo eegeessuu ta'e jedheeni maaltu si mudate jedhee nan argadha akkan argadhu waan hin beekuuf namoonni hedduun na dubbisaa jiru waan ta'eef ragaa itti isaa dhiyeeffachuu danda'a jechuun of jajjabeessuuf jechuufi ragaa itti isaa jedhee of jajjabeessa ta'e jechuudhumaa fi isa kanas hin gorsite immiin si galateeffadhaa sittan sababni isaa na guddisaa si biratti yeroo tokko anuu sin galateeffadha jechuudha yeroo tokko biratti na guddisaa moodiitarra dandeessan moodiitarri biratti na guddisaa musliima na guddisaa yoo na guddisi maaliifan si galateeffadhaa tokkoffaa qaama isaan hin rimne azaabuu biyya lafaa irratti azaaba cuubdee fuute jechuudha. Azaaba cuufdee fuute azaaba biyya lafaa qammabsiiftee deebifte malee qaama isaa hin miinee akilaatti godoloo san goone hin hirrimne hin gorsite. No, ma argeeruma deeme. Argeeruma deeme. Toofiqi Maarqoo sagal gadi buutee keessa hojii irraatti bakka kee Maarqoo naaf galchanu. Hin jaamne ijji nafa. Azaabuma biyya yeroodhumaa fi gubata malee hin hafa ijji nafa. Yaalamee fayyuu danda'a. Akka odeeffannoo nan qabu immoo eega rabbachii baasee akka himoo namaatiin arrabsaa jiru qubaan qaba. Akka himoo nama biraatiin arrabsaa jiru ishee jechuudha.
eega lubbuu baafatee booda arrabsaa jira jechuudha. Kuni arrabsuun isaa immoo gaa sichi faayidaan qabu. Walumaa galatti wannan sitti wannan sirrii goote tokko qaama isaan hin ribne hin azzabde. Xuruu goote azzabu. Waa waggaa lama sadii azzabamte azzabdeetta waan ta'eef guyyaa tokkotti azzabuun sun sirrii goote qaama hin ribne harkarraa murree meeshaa baga murinii baga dhala malee nambisini galatoomi odhuun nu rakkisee silaa birrii walitti buufnee odhuun nu rakkisee Maarqosiin na galchaa Maarqosiin galchaa abaaboo darbi abaaboo darbi musliima galchee hayyu galche kanaaf isin galatoomi siin jedhaa inni dabalataa warroonni sobammoo minaamin jettanii anuu shakkii na fixachiifteetti galatoomtuu emee ijoollee ganni waan jettu qabda shamarraaf carraa kennina. Yaada kana irratti shamarri maal jedha dhiironni hin balaaleffatu moo maal jedhu mana fooloo gochuu hin dagatina ijoollee gastii irraallee fooloo godhaa ganni sagaleen koo jira Maarqos abaaboo darbime jirta Maarqos taasisaa ganni nama bira jirtu mootii okay Maarqosiin naa galchaa ka boodiitarri itti okay ganni hin jirtu ganni okay ganniin hin jirtu okay itti fufisiifan waan jechuu itti jedhi carraa namaa kennina okay galatooma Maarqosiin galchaa sheeritti godhaa barbaree mucaa jabduu keenya baga ofii keetii aartii murtoo ofirratti hin fudhatinii akkasuma immoo isa Aleeks abdii jimmaa galchi musliim maatii ishee irratti miidhaan fiduu jedhe irratti